أحل الله لك إيفات دبته يا محمد وربنا حلال يقول لك مت حرام فرنتك وتفاجئ دبته طيب قال كان عبد الله بن مكتوم فا قال جر قريش تصوري صوت فانا ارجع ربي صلى الله عليه وسلم لكنيتي والجيتاني مالف جناني اسلام ما قبطوا لا توري غرغدا كوني وري موتو تا كوني وري انغو كبان كوني وري كبenya كبان كوني ان قبطوا لا تجدني نمچي يسو كون محمد صلى الله عليه وسلم قياس نيغا جدني غدي باسني ربي سبحانه وتعالى تدي كمن محمد تي عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى ربي سبحانه وتعالى قران كتوري نمچي جاما غرا كتلو فيجري كم تو كچالو مالتي بيتا kan rabbi biratti qulqulluu ta'e maalti beekta warri sun islaamaan fudhatanii isaanii maalitti beekteeti kan garaa qulqulluu waasi gaafachuu waasi waliin dhaggeeffachuu dhufe akka mari'attanii rabbi subhaanahu wa ta'ala itti dubbate sigalee inuma quraana suuratul kaaf keessatti wasbir nafsaka ma'a alladhiina yad'uuna rabbaka bilghadaati wal 'ashiyyi yuriiduuna wajhahu warra fuula rabbii barbaachaaf halkanii fi guyyaa rabbiif sagadan jara waliin obsa godhi jedhe rabbi subhaanahu wa ta'ala ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا جرينا الدنيا كان برباچه چجرت فولن قرين يري غاف ربي تدبته كان في دنيا محمد دبته اسلام نوس كتو تري تو كجبته قران ربي رتبوسي قران ربي تو انت تسكون نان كما في دنيا غرسن كان ابو محمد صلى الله عليه وسلم وربي نتكمس وان ما انجي جدنيس وان ما غورس جدنيس سند في دنيا كاتور دي جچودا وتو كده قران کو ربي برامي تيتي سلا وان بريدا کو دبتني وان توريا مونوس كتو تري فكل سودا أنامك سلا نملو في كل ليس سيقاله تنينجرو جچورا رتين أرقمني نبي محمد صلى الله عليه وسلم بين اللي أوني ساني قبله جچورا بولتك إن شاء الله جافي يوسي قاله تاته قاله كبراغا بات أجرتي سببي أي غرو حديثة كيست برغافة دوف جدوتي وني ساكا جتي كان دبتي تجرا مالي داف سببي قريتاني ميتي كان إبامس جداتو qoricha nyaateeti kan sababbi isaati kan dhukkubbiin natti dhaga'ama jedhee dubbataa ture gaafa du'uuf ta'u jechuudha. Yeroo du'atti dhiyaate baay'ee kan gizee dhibame jechuudha. Innaa sababbi marzii saniiti dhukkubbiin natti dhaga'ama jedhee kan dubbate miti. Sababbi ayhudoonni marzii nyaachisaniif dhukkubbiin natti dhaga'ama jedhee kan dubbate. Gizee duuf ta'u dammoo onniin koo citee jira jedhee dubbatee jiras waan cite natti fakkaata jedhee dubbatee jiras kun akkamitti saniin waliin qabannedha. Ayyee akkamitti waan kana ammasii deebisee ture dhaggeeffanne ta'a malee baay'ee tokko deebisee sirriitti tokko dhaggeeffadheen jira garuu irra sii deebi'a rakkoo tokko jira irra sii deebi'a tokkoffaan jechaa tamma jette kana hin jenne ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam jecha kana hin jenne dhukkuba sanatu natti dhaga'ama jedhani malee onnee koo natti hin jenne Muhammad sallallahu alaihi wasallam onneen citaan akkamitti dubbatu atumtu namni onneen cita akkamitti haasaa hafuura baafachuu danda'a jecha akkuma loojikii akkuma baayoloojii akkuma nama barate tokkotti olaalle ishii naa dubbisi hadiisa tokko naa dubbisi ishii akkamitti akka hubattan naaf ibsita ishii naa dubbisi siin dubbisa rakkoon tokko hin jiru natti madhu maal si dubbisu kamiin si dubbisu Sunan Abi Daud 45:12. Ayyee abdi baasuu dandeessaa? Nan danda'a. 45 meeqa? 12? 12. Ayyee. Meeshaan 12. Si baasaan yoo rakkoo tokko hin jiru? Abdi si baasa yoo si cinkate hojii jiraanna. Nan baasa rakkoon hin jiru. Abi Daawud. Baasee dhoosaa. Baaseen jira barbaadde abdi. Ayye. Yoo mul'ata ta'e. Garuu Arabiffaan kan isii mul'isu tolee dhiifama. Amaariffasaan Ingiliffasaan bira hin jiru. Tolee si hiikaan. Ingiliffaan jira. Ingiliffaan dubbisi malee Ingiliffaan na dubbisi. Kan Ingiliffaan qabu kaashii yoo jara bira jiraata baasan kan Ingiliffaan qabu.
Si ka barbaade Ingiliffaan dandeessaati? Baay'een danda'u garuu Maal godha yoo dandeenyaan illee? Ingiliffa wayyaa Arabii kana sana. Ish. Sifa baasan yoo jiraate sanis nageessu taanaan sama. Yoo jiraate immoo atu nu hiikta immoo Ingiliffa immoo rakkoon tokko hin jiru. San booda nu si hiika deebisee Ingiliffas rakkoon tokko hin jiru. Baasaa fi bakka Ingiliffa nuuf faayiftu amma dandeessu. Ay, Ibnu Bas. Ofii hiita malee Bas Ibnu. Kan Ingiliffa saniin qabanis qabannoo kanan qaba. Ayya nan basa gadis khalas. Sorry. Allahu Akbar. Internetiin qabu bana sirraati kanaaf. Okay. Ish ustad.